Amala namoota ciccimoo. Amalli namoota ciccimoo maal fa'aadha beektaa? Isa keessaa xinnoosee waan hubadhee fi waan dubbiserraa namoota irraas waan dhaga'e qaqqabee isiniif qooda na caqasaa. Namoonni ciccimoon kaayyoo sirrii ta'een gaggeeffamu. Kaayyoo isaanii kanaafis ni kufu ni bulu. Gochi isaan guyyaa guyyaatti hojjetan, dubbii isaan dubbatanii fi barreessan hedduun isaa qaama kaayyoo isaanii kanaadha. Sammuu isaanii fi hubannaadhaan gaggeeffamu malee oduu namaan gonkumaa hin gaggeeffaman, hin bulan. Namoota akkasii irrattis ta'ee biratti yoo odeeffamu isaaniin hin ajaa'ibu. Wanti ta'aa jiru hedduun isaa wanta isaan duraan yaadanidha waan ta'eef. Maal akka godhan, maal akka yaadan, maal gochuu akka qaban, rakkoo tokkoof maddi isaas falli isaas maal akka ta'e buusanii baasanii yaadu waan ta'eef sanaaf hin dhiphatan. Namoota furmaatati malee rakkoo uumtota miti. Yeroo baay'ee namoonni ciccimoon wanta hojjetamuu fi odeeffamu kamiyyuu fedhii isaanii malee akka dhiibbaa hin taane irratti hin godhanneef of eeggatu. Maal akka dhaggeeffatan, maal akka dubbisan, maal akka dubbatan, maal akka raawwatanis, maal akka taasisanis bareechisanii beeku. Yeroo hundumaa sammuun isaanii banaadha. Beekumsa dabalachuuf, ogummaa fi dandeettii dabalachuuf, gabbifachuuf yeroo hunduma banaadha. Wanta gaarii irraas wanta hamaa irraas waan baratan qabu. Maal akka godhanis, maal akka taasisanis, maal akka godhaniis irraa hubatu malee ittiin hin miidhaman. Cimina isaanii namoota duratti mirkaneessuufis hin dhiphatan. Hojii isaaniitu mirkaneessaaf waan ta'eef. Namoonni yoo isaan hubatanis hubachuu baatanis isaan irra caalaa waanuma gochuu qaban godhu malee haalaa fi oduudhaan hin jeeqaman. Ofillee hin tuulan. Silumayyuu cimoo waan ta'aniif ofii isaanii fakkaatu malee akka nama cimaa hin taane nama cimaa fakkaachuuf yaaluuf of hin tuulan. Amalli hamma ofiin alatti of tuulus amala nama cimaa hin taane akka ta'e bareechanii beeku waan ta'eef. Of hin jajanillee hojiin isaanii inni gaggaariin akka isaan boonsu waan beekaniif ofiin of leellisuuf hagas mara hin dhiphatanii, hin dadhabanis. Namoonni ciccimoo fi ciccimoo hin taane hedduudha. Ammaaf garuu haguma kana waanan dubbiserraa tuquun barbaade. Mee isin immoo maal jettu? Yaada kana keessatti of ilaaltaniittu, of madaaltaniittu. Muka tokkitti irraa ija kibriitii 1000tu tolfama. Kibriitii ija tokkittiidhaan garuu bosona mukkeen miliyoona gubuutu gubatee baduu danda'a. Akkasuma dogoggorri yeroo tokko hojjettu waan gaarii waggaa hedduu hojjettu balleessuu waan danda'uuf suuta jedhi, tasgabbaa'itti yaadi, ilaalcha gaarii qabaadhu, hin dhiphatin. Waan hundumaafuu yeroon jira waan ta'eef. Inni kun cimina namoota ciccimooti. Itti fayyadami. Namoonni milkaa'oon kufaatii isaan mudate gara caarraa milkaa'inaatti yommuu jijjiiran, namoonni hin milkoofne kufaatii isaan mudate akka miidhamaatti ilaaluun ittiin rakkataa hafu. While successful people turn their failures into opportunity for success, unsuccessful people suffer from it by viewing their failures as victims.